waggaa 2 guutuu seenaa biraa keessan ture. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 10ffaatti baradheera. Barnootaan illee dubartii laayyoo anin turre. Naman qayyabadhu daree keessaa sadarkaa 1 hanga 5tti dubartii hin dhabnen ture. Haa ta'uutii garuu barnoota kutaa 10ffaa seemisteera 1ffaa akkuman baradheetti maatiin kiyya fedhii kiyyaan otoo hin taane dirqama heerumte malee jechuun ajaja narratti baasanii. Heerumaatiif maatii ofii diduun sirrii akka hin taane sirriitti nan beeka. Haa ta'uutii garuu yeroo sanatti namni ani jaalalaatiif barbaadu kaadhimmadheen abbaa manaa koo borii akka inni naa ta'uuf hin fedhu mataa kiyyaan kan hin qopheeffadheeru hin qabu. Maatii kiyyaan lakkii amma heeruma hin fedhu isin immoo dirqama heerumuu qabda yoo naan jettan fedhii keessaniin alatti garatti hin deemu hin qabu jedheen isaaniif hin deebise. Sababiin isaa immoo bara kana akkan heerumu durumaan gurraatii nan qaba. Obbolaan koo warri kaan gurra na buusaniiru. Nama anaan fuudhuudhaaf karaa haadha kiyyaa fi abbaa kiyya dubbii fixateeru gurraatii nan qaba. Nama sana waliin garuu ani nagaa bultee fi oolteellee waliitiin hin qabu. Innis nan dubbisu anillee isa hin dubbisu. Karaa kam maaliin maaliif akka inni na jaallate Rabbi guddaa qofti anaaf haa beeku. Barnoota koo akkamiin jaalladhu dhiiseen maatiin koo ni kaanuu fidanii gaa'ela waan fakkaatu xiqqoon hiriyoonni isaa fi firoottan maatii koo bakka argamanii qofatti nama kanaaf maatiin koo dabarsanii na kennanii. Dubartiin guyyaa mana maatii isheetii baatu ni boossi mitiire ani dhiigan boohe. Nama nagaallee guyyaa tokkoof gaafadheen hin beeku innis na gaafatee hin beekne erguma akka inni na fuudhullee baree nagaa naan hin jennetti warri koo na kennanii. Dubartii taatee maqaa kan hin qabne lafa kanarra jirti jechuun lagdi asii ol yaa'a jedhanii akka sobuuti. Yeroo kutaa 10ffaan baradhu kana maatii kiyyatti intalli keessan abaluu waliin hariiroo jalqabdee durbummaa ishees kenniteetti jechuun maqaan hin taane anarratti odeeffame. Namni anaan fuudhu kunillee dhagahee yoo intala keessan bara kana naaf hin kennitani ta'e dubartii gara biraan fuudha jennaanidha. Maatiin koo fudhu kanaa ol nutis waa'ee ishee dhagahuun nutti ulfaateeraa jedhaniiti maatiin kootti na kennanii. Dubbii baay'eetu waa'ee koo odeeffame. Wanti naasa'amne hin jiru. Ani garuu kan Rabbi argu heerumeen illee guyyaa 3f kabaja kiyya waliin hin ture. Sababiin heerumeen abbaa manaa kiyya waliin ciisuu dideef immoo wanta keessi koo isaatiin abbaa manaa godhee fudhachuu na dideefi. Keessuma kiyyatu na didee dhiiguma kiyyatu abbaa manaa ta'ee isa naaf dhufe kana ni jibbee. Hiriyoonni koo waliin barnoota barannu amantaadhaan illee wal fakkaannu maal ofiin jettaa ati nama sooressa tujaaratti heerumtee otoo hin dhama'iin jireenyatti baatee falsas jettee jiraatta kanaan booddee yaaddoon qabdu maal ta'a gaa'ila akka kee Rabbi nuufis nuuf qoodee jechuun gaa'ilan argadhe kana gaarii godhanii natti jaju. Harki hojjetu eebbifamaadhaati. Abbaan manaan koo otoon anin hin dhalatiin dura hojii konkolaachisummaa nama jalqabedha. Yeroon ani gaa'ela isa waliin dhaabbadhus umriinsaa waggaa 45. Ani garuu waggaa 17. Garaagarummaa dhaloota tokkoo yookiin immoo umrii waggaa 28tu anaa fi abbaa manaa koo gidduu jira. Rifeensi isaa moluu yookiin immoo malaaxaa ta'uurraan alatti abbaan manaan koo nama umriinsaa waggaa 45 miti waggaa 25 iyyuu nama fakkaatu miti. Homaa irraatii hin beeksisu. Turtii hojii isaa bara kanaa keessatti qabeenya horatee mana babbareedaa bakka 3tii ijaarratee konkolaataa ofii kan dalaguu fi namaan kan dalagchiisu gara biraallee nama qabudha. Hangan fuudhee isa waliin gaa'ela dhaabbadhutti ofii konkolaataallee ni konkolaachisa ture. Anaan fuudhee na waliin jiraachuu jalqabee daa'imuma jalqabaa akkan godhadheefiitti garuu konkolaataa isaa qabu tokko gurguree liqni baankii irra jira ture isas ofirraatii deebisee kan hafeen immoo hojii magaala keenyatti namni hedduu yeroo dheeraadhaaf barbaadu ture guutummaan bakka tokkotti hin jirre meeshaalee ijaarsaa dhiyeessuu banee hojjechuu jalqabe. Hojiin kana dura hojjechaa tures amma hojjetus
kunis hojii bareedaadha. Baatiidhaan miti guyyaadhaan bu'aa galii gaarii nama argatudha. Kana qofa otoo hin taane sooressa magaala keenyaa waan ta'eef xiqqaa guddaa furdaa qal'aa jaarsaa fi ijoollee haafa lafaa hundumaatu abbaa manaa koo kabajaa. Kan maatii koo immoo hunduma irraatii addadha. Akka waadaa galeefiitti abbaa faadha koof intala isaanii anaan waan fuudheef isaan biratti nama amanamaa jecha kiyyarra jechisaa jecha waaqaa gaditti kan ilaalamu nama addaadha. Maallaqni nama bita otoo hin taane saree kajeeltuu balbala irraatii hin qajeelle nama taasisa jechuu kan na dandeessisu maatii koo keessumaa immoo abbaa koo argeeni. Sirriidha maatiin koo galii gaarii hin qabani maddi galii isaaniis amansiisaa miti. Haa ta'uutii garuu anaa fi obboloota koo homaa otoo nutti hir'atiin barnoota keenya nu barsiisaa turanii. Ani heerumeen garuu abbaan kiyyas hojii dhaabee balbala yookiin immoo suuqii abbaa manaa kiyyaa eeguun guyyaatti maallaqa inni itti darbatuun maatii kiyya jiraachisuun gahee hojii isaa gaa'ila kiyyaatiin argatee itti ta'e. Ana dhalasaa dhala godhee na godhatee na guddiserra abbaan koo abbaa manaa koo kabaja abbaa manaa koo jaallata. Yeroon mana maatii koo guyyaa tokko tokko deemu maqaan faarfamu mana keenyatti maqaa ijoollee haatiif abbaan koo godhatanii otoo hin taane karaa maqaa abbaa manummaatiin gara maatii keenyaatti dabalamee maqaa abbaa manaa koodha. Dhugaa dubbachuuf bochaan kuni ta'uu isaatti guyyaa jalqaban abbaa manaa kiyya kanatti heerumne irraatii kaasee takkaafiyyuu jaalladheen hin beeku. Baay'eetti na aarsaa. Faayidaa fi guddinni maallaqaa hagas maratti wanta naaf hin galleef maatiin kiyya anarra maallaqa ijoollee isaaniirra nama maallaqa qabu irra caalaa akka jaallatan ganamumaan na taajjabsiise. Maarreegaa gaa'ila koo keessatti fedhii haadha kootiin waggaa waggaatiin ulfaa'een waggaa 3 gaa'ila kiyyaa keessatti ijoollee 3 horadhe. 3 ijoolleen dahee haadha kiyyatu ijoollee ishee warra kaan dhiistee mana kootti galtee naaf kunuunsaa naaf guddisuu eegalte. Maarreegaa kanaan waggaa 3 ergan dahee booda hiriyoonni koo yuunivarsiitii faa deemanii yeroo deebi'an gadduu aaruu miirri hin taane natti dhagahamuu jalqabe. Abbaa manaa kiyyattis wantan keessa jiru yenoon itti himu barnoonni illee siif kanaan booddee hin yaadamuu. Haa ta'uutii garuu hojii gara fuulduraatiif hojjettu ittan siif yaadaa mana hojii tokko siif hin banaa naan jedhe. Guyyaa inni kana dubbate haati kiyya deesseen koo mana keenya jirti turte. Afaan isaarraa abbaan manaan koo toon fixiin ani daa'ima kee eessayyuu yoo deemte siif hin guddisaa. Hojii kee akka barbaaddetti hojjechuu dandeessa jechuun waadaa naaf galti. Karaa tokkoon abbaan manaan koo kana naan jechuunsaa natti toleera. Karaa biraatiin immoo haati koo qabeenya namaatti akkas gabgaabbaa ta'uun ishee bakka ofiif kennuu ishee natti hin tolle. Abbaan manaan koos baay'een turre baatii 2 booddee bakka gabaa ni godhata jedhetti lafa xiqqoo bitee mana laameeraatiin irratti dhaabsisee hojii huccuu fi kophee kan dhiiraa fi kan dhalaa keessatti argamu banee naaf kenne. Akka tasaa ta'ee bakka hojii kunis magaala gidduu waan ta'eef yeroo salphaatti gabaa horatee anis amala xiqqoo nama waliin walii galuu nan qabaatii maamila horadheen manni hojii kiyyaa mana hojii sammuu ofiitti boqochiisan otoo hin taane mana hojii hojiin keessatti hojjetamu mataa kiyyarra darbeen nama tokkoof illee hojii uumutti ta'e. Dabalataan maddiitti kutaan laameeraa tokko ni jira. Puulii 2 teenisii tokkoo fi joottanii ijoolleen fuulduratti akka taphattuuf madda galii gara biraa dhaabbataa akka inni naaf ta'uuf baneen obboleessa kiyya tokkos hojjechiisuun jalqabe. Anasiin gargaartuu koo tokko waliin mana uffataa keessan hojjedha. Obboleessi kiyya immoo mana puulii sana keessa hojjeta. Nama waliin bakka hojiitti wal arguun egaa dirqama mitiire guutuun magaalaa bakkuma hojii kana deddeebi'aa oola namatti fakkaata. Gabaan hedduun magaala keenya keessa jirus ana waliin baatiiwwan muraasa keessatti maamila ta'uun hinumaa uffata faallee kan gurguran uffata narraa fuudhuun daldaluu eegalanii. Finfinneetii abbaan manaan koo nama naaf kaa'eera. Ani meeshaa yeroon barbaadu maallaqa barbaachisu erguu fi gosa meeshaa na barbaachisanii dubbachuu qofatu narraa itti eegama. Kanaan booddee guyyaa 2tti meeshaa nani barbaade balbala kiyya konkolaataatiin dhaabbata. Maarreegaa otoon beekiin hojiinti ani hojjedhu kun hojii ajaa'ibaa yeroo inni ta'utti gaa'ela namaatti utaalloo
yookiin immoo qufaa kan qabsiisu duris qaama sadaffaadhaati maatiin abbaa manaa koo otoo nuti jirru otoo obboloonni kee hojii hin taane hojjetanii akkam isheef hojii akkanaa bantee kennitaa akka gabaa akkanaa argatu otoo beektuu jedhanii narratti kaasuu jalqabanii. Sana qofa miti dargaggoonni dur na waliin baratan dhufanii narraatii yeroo waa bitatan waan durii waliin haasa'uun waliin odeessuun hin ooluutii suuqii keessatti yeroon kolfu yeroon haasa'u viidiyoo fe'i waraabanii abbaa manaa kiyyaatiif qooduu jalqabanii. Haati manaan kee akkanadhaa abalu erga yuunivarsiitiitii deebi'ee booda guyyaa tokkoofillee mana hojii ishee keessaa baheen beeku. Sa'aatii akkanaatti immoo manuma hojii ishee gabaa qixxa lamaan jiru ni cuftii nama ofirraa baastee maal akka isheen dalagdu hin beeknu jedhanii itti xaxuu eegalanii. Takka takkaa yeroon dadhabu laaqana nyaadhee dhufeen nan ciisaa toora za'aa 7 haga 8 jechuudha. Abbaan manaan koo laaqanas manatti hin galu bakka hojiitti ergamaa fi galgaluma gara manaatti deebi'a. Maatiin isaa takkaa karaa mana puulii natti ka'u takkaa karaa mana suuqii koo natti ka'u gidduu keenya galanii waa hambaay'ee odeessu. Kanaan utuu hin jiru guyyaa tokko mucaan dhiiraa waliin baranne tokko uffata bitachuuf kutaa uffanni keessatti ilaalamu keessatti uffata isaa baasee ofitti ilaallachaa jira. Edaa anatu hin beekne malee duubaan maatiinsaa na hordofsiisaa jiru. Gurbaan kun yeroo garaa garaatti ni dhufa ni haasa'a rabbi kan argu haasoo gara biraa walirraa hin qabnu ilaallatee yoo itti tole ni bitata yoo itti toluu baate immoo hiriyoota isaatiin faashinni uffata akkanaa dhufeera bitadhaa anuu godheen ilaaleera jechuun akka piroomooshininaaf hojjeta. Gurbaan kun uffata kana ilaallachuuf kutaa dhoksaa keessa seenee akkuma jijjiirrachaa jiruun abbaan manaan koo dhufe maal akka jedhamee gara kootti ergame hin beeku. Gurbaa kana kakkabaluun paantii duwwaadhaan mana keessaa baasee anis maal ta'uuf jirtaa nama uffata ilaallachaa jiru yeroon jedhuuni sa'aatii keessantu gahe hariiroo keessan ijaan otoo hin taane viidiyoodhaan hin qabaa yeroo hundaa gurbaa kana waliin waan dalagdu naan jedhee. Anis maal jechuu barbaaddeetii rakkina maatiin kee narratti geessisan dubbii isaan naaf qoodan guyyaa guyyaatiin hanqateeti amma immoo karaa kana natti dhuftee jechuun hodhu yoo feete suuqii kee gurguradhu jedheen furtuutti darbadheen gara mana warra koo deeme. Eega sanaatii ijoollee koo jedheen abbaa manaa koo jedheen gara mana kootti hin deebine. Abbaan manaan kiyyas balleesseera jedhee jaarsanatti hin ergine. Haati koo guddistuu ijoollee koo taatee mana abbaa manaa kootti galte ani garuu mana haadha kootti hin galee. Abbaan koo obboloonni koo kuni quufa malee jireenya akkanaa dhiisanii akkamitti ba'u gaa'ela kana fakkaatu akkamitti diigu naan jechuun rakkoo kootoo naaf hin hubatiin jecha fedhan natti darbachuu eegalanii. Walii galaanis abbaa manaa koo waliin waggaa 4 walakkaa erga waliin jiraadhee booda irraatii addan bahee. Hojii suuqii kanaallee hojii kiyyadha jedheen dafqa koodha anatu waggaa 1 walakkaa hojjete jedheen homaa tokko barbaacha ija sahaa fuuldura isaa hin dhaabbanne. Baganarraa baateedha haa ta'u naannoo baatii 5 booddee haadha kiyya ishee mana isaatti galterree ofirraatii baasee ijoollee koo waliin jechuudha dubartii gara biraa fuudhee haadha manaa godhatee waliin jiraachuu eegalee. Maaltu akkana aarsee hin beeku gochaansaa guutummaa guutuutti na aarsee. Jalqabumaa wanta fedhiin koo tokkollee gaa'ela keessa hin jirre maatii kiyyaaf jedheen keessa seeneen haaloo abiddaa addaa arguun eegalee. Ijoollee 3 qabuuf mashroofa jedhee baatiidhaan haadha kiyyatti maallaqa kennuu qabaam. Sanaan egaa gaa'ela kiyyas nan dhabe mitiire silaa akka seeraatti qabeenyan hiradhullee harkaatii nan qaba mitiire maatiin kiyya sanallee godhee yoo xiqqaate jedhanii erganni fuudhee na kadhachuu eegallaan anis hojjedheen nama ta'een itti argisiisa malee fuuldura sooressaatti hin sagadu hin kadhadhu jedheeni. Kan nama ajaa'ibu suuqii mana hojii kiyyaa fi mana fuulii kiyyaa obboleessa isaa fi obboleettii isaa tokko kennee baatii 3 illee otoo hojjetiin suuqii sana duwwaa godhanii lafaa fi mana ishee waliin abbaan manaan koo walitti gurguree. Kanaan egaa harki maatii kiyyaallee yeroo natti ulfaatu dubbiin haaloon irra darbaan isaanii yeroo natti jabaatu anumti hojjedheen hin jijjiramu yoon ta'e jedheen warqee ofirraan qabu abbaan manaan koo kana dura naaf bite ofirraatii gurgureen gara biyya hambaatti imala koon taasisee. Biyya hambaa deemees hojjechuun jalqabee. Maallaqan hojjedhuun kaalsii tokko ofirraatii hin jijjiiru qarshii tokko maatii kiyyaaf sin ergu. Aarii kanatti nagalchee biyya akkan bahuutiif sababa kan natti ta'e maatii kiyyadha. Kanaan waggaa 3 wayi ergan hojjedhee booda kaayyoon koo waggaa 4 hojjechuu ture. Sababuma suuqii nan itti hojjechaa ture
ni kireeffama jedhameef hojii biyya hambaatiin dalagu kana dhiiseen obboleessa kiyya naaf kireeffadhu gidduu kanan dhufa jedheen hojii addaan kuteen warra biyya hambaa kanaatiin immoo nan deebi'a jedheen mana sana kireeffadheen hojii man kana dura keessatti hojjechaa ture waggaa 5 booddeetti deebi'een mana sana haaresseen itti hojjechuun eegalee rabbi rizqii godhee kan namaaf kenne eenyullee nama jalaatii hin fudhatu mitiire akka duriitti bakka duriitti qabadheen hojii sana baatii 3 keessatti dhufeen nan deebisee gabaan maamillis suuta suutaan gara kootti naaf deebi'anii dhama'een dafqa kiyyaan maallaqan fideen hojjechuun eegalee dheebuun warra koo kan ittiin isaan na komatan maallaqaaf mitiire hojjedheen harka keessaniif miilla keessan qabadhaatii mana keessan jiraadhaa jedheen kadhaa abbaa koo faadha koos mashruufa jedhee baatii baatiidhaan kan kennurraatiis nan kutee ijoolleen koo hundaafuu ijoollee koodha mitiire ijoollee koo seera qabeessaan of danda'een guddifachuun eegalee jijjiirameen nama ta'een maatii kiyyattis abbaa manaa kiyyattis nan argisiise abbaan manaan koo turtii kana hundumaa booddee haati manaan lammata irratti fuudhe qabeenya isaa bakkatti yeroo galchituu fi rifeensa moluu duwwaa toon taane rifeensi adiin buqqee mataa isaa yeroo guutu dhiifama naaf godhii guddina koo irratti guddina kan naaf kennaa ture edaasi ture maaloo gaa'ela keenya duraatti ni deebina naan jedhee ani immoo gorbaa inni paantii duwwaadhaan kakkabalee mana keessaa ari'eetiif itti heerumuuf otoo hin taane yaadannoo godhachuudhaaf garaatti godhadhee fiira ani bar daa'ima garaattiin qabaa gorbaa ati tuffattee kabaltee manaa ariitee fi walirra bu'uunsaa immoo na ajaa'ibee jedheen deebisee fi kanaan innis haa ta'u ergansirraa adda bahee anis ijoollee 2 horadheeraa yeroo inni naan jedhu haadha manaa kee waliin guddifadhu kan koof kan kee guyyaa ati na tuffattee jecha natti dubbatte irratti qabeenya kee qofa laaluun dhiifamaafillee balbala warra koo rukuchuu diddee yeroo sana kan koof kan kee dhumi otuu yeroo sana dhufteetta ta'ee har'a kana fakkaatee na fuuldura hin dhuftu kaleessas sin barbaaduun ture har'a immoo sababanittiin fedhii kiyyaan si barbaadu hin qabu jedheen ofirraatii gaggeesse eega sanaa daa'ima koo arfaffaa nan dahee heerumni kanaan booddee ni jira jedheen abdiillee godhadhee hin beeku haa ta'uutii garuu takkaama jireenyi koo nama umrii kiyya waliin ginne waliin ta'e mitiire aarii sanaas ofirraa nan qaba carraan koo akka cabaa kan hin taane ta'ettis ofii yaadan ture aariin sanaa jireenya koo waggaa 2 anis akka abbaa manaa koo duraa maallaqa kiyyatti booneen maallaqa kiyyaan wantan barbaade ol fuudhuu wantan barbaade immoo gadi deebisuu akkan danda'u natti mul'isee ture yeroo kana keessatti guddaa dogongoreen dhiirota garaagaraa waliin hariiroo uumeen guyyaatti dhiira 1-2 waliin bahuu waliin ciisuu sadarkaan irratti gahellee ni ture aariin wanta isheen keessa naman galchine hin qabdu mitiire haa ta'uutii garuu carraa namni guddaa dhiisii wanti kun jireenya kee qofa miti jireenya ijoollee keellee ni balleessaa har'a ijoollee kana gidduutti ilmi dhiiraa jijjiirtee fiddee deebitu bor isaanis dhiira jijjiiruun safuu akka hin taanetti sammuu isaanii keessatti ka'ee jireenya gaabbii akka isaan jiraatan ni taasisa jedhee gorsa bal'aa akkuma namni kun naaf kenneen gochaa cubbuu haraamaa kana nan dhaabee gara rabbii kiyyattis nan deebi'ee gaabbis nan galee hojii koo jabeesseen hojjetachuutti fufee manni baddi yeroo naaf banamu immoo akkuma dura barsiise mana puulii isteeshinarii mootummaan gochaan kun sirrii miti jedhee narraa cufe malee mana beetingii kan hojjechaa mana mataa kiyyaa ijaarradheen jireenya bareedaa jiraachaa jira rabbiif haa galatu gaa'ilallee ijaarradheera namuma gorsa kana naaf qoode waliin jechuudha namni kun akka tasaa ta'ee dhala argachuu wanta hin dandeenyeef dubartii tokkorraatii gara dubartii biraatti otoo jedhu dhumarratti innis qofaa bakka jiraatutti wal argannee ijoollee koo akka ijoollee isaatti naalaalee gaa'ela dhaabbannee kana ni jaalladhu mana filannoo kootiin dhaabbate keessa jiraachaan jira abbaan manaan koo kaleessa tujaarummaa isaatiin beekamaa jaalatamaa ture har'a garuu sababa haadha manaa isaatti hojiima kana dura ana waliin jalqabellee liqii malee sochoofachuu hin danda'u wanti hundisaa liqiidhaan kan qabamedha namni inni liqii irraa fudhatee deebisuu dadhabee fuulaan yeroo argu jalaa dhokachaatii deemu lakkoofsa hin qabu ana mataa kiyyarraallee boo'ee maqaa ijoollee kootiin na qabate maallaqa narraa liqeeffateera dhaamsi koo dhumaa waan tokkodha ilmoo dhiiraafis haa ta'u intala dubaraaf hunduma keenyayyuu rabbi yeroo ni uumu qixxee godheeti sababa garaagaraatiin wanta barii yookiin immoo ganama karoorfannerraatii jajal'achuu ni dandeenya kan itti boonnu yookiin immoo koorru yoo jiraate rabbi keenya qofaatti haa ta'u maallaqni nuti hojjennee argannu guyyaa tokko akka badu yookiin immoo guyyaa tokko dachaa ta'e akka nuuf kennu
kennamu sammuu keenya keessatti beeknee jiraachuu qabna. Maallaqaaf jennee namaaf sagaduun sirrii miti. Dhugaadha namni maallaqa qabu akka sagadamuu fi barbaada. Haa ta'uutii garuu kan sagadamuu fi guddaa maqaa isaatiif qulqulluu kan ta'e Waaqayyo Gooftaaf qofadha. Rabbi qabeenyaan yookiin immoo maallaqaan isa eebbisuu barbaadeef eebbisee ni kennaafi. Isa immoo eebbisee maallaqa kennuuf hin barbaanneef ogummaasaa harkasaa bal'aa garaa ta'een ni kennaafi. Harkisaa bal'aadha. Inni qabus baga qabaate. Inni dhabu immoo bakka maallaqa dhabe kanaa waan qabu waa biraa ni qaba. Namoonni maallaqa qaban tarii dhala hin qaban, tarii immoo gaa'ela hin qabanii. Namoonni gaa'ela qaban dhala qaban immoo tarii maddiitti dabalaan maallaqa yookiin immoo ogummaa gara biraa Rabbi kennee fi ittiin jiraachisaa jiru ni qabaatu. Qabaachuuf dhabuun keessan ijoo guddaa jireenya keessanii osoo hin taane Rabbiin qabaachuun keessan qofti ijoo guddaa jireenya keessanii haa ta'uun dhaamsa kiyyaa. Hanga dandeessan dhama'aa hojjedhaa. Kan eebbisu garuu Rabbi qofaadha. Ani obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qopheessiniif dubbiseen hin kaa'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattan illee yaada keessan komentii jalatti qoodaa fi jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa irraaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun ni jajjabeessaa. Laayik, sheerii fi sabskiraayib yoo gootan guyyaa guyyaatiin anis mooraaliidhaan nan hojjedha. Mooraaliin hin jiru taanaan immoo dhalli namaa mooraaliif waan jiraatuuf anis hojjechuuf mooraaliin godhadhu na jajjabeessaa jedheen ammallee isin gaafachuun barbaada. Seenaa barsiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.